Shamarka fuudhee jaalatamtoota akka kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtan nagaa jirtanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatan hundumti keessaanuu har'a jechuudha karaarra jira ganda 15 karaarra jira dhimma wayitii kan deemee achi jira anna koomentii tokko osuma jiru koomentii tokko dubbiseen isaa fi gaafii adda nagaafattee turte shamarreen takka jechuudha gaafii san immoo ishee deebisuudha kan dhufe jechaadha yeroo jalqabaatti warri gara chaanaalii kana akka subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo amma viidiyoo natattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessanii ijoolleen garaagaraa gaafii adda addaa nagaafattanii jirtu gaafii dhuunfaa keessanii wanti nani viidiyoo hojjedhu dhimmi nani viidiyoo hojjedhu jechuudha waa'ee jaalalaa ekspiriyaansiin biyya keessatti biyya arabaatti qabu akkasumas immoo gatii lafaa gatii meeshaalee adda addaati jechuudha akka amma akkasiin gadhiisaa ture kallattii kanaanis gaafiin garaagaraa nagaafatanii gaafii saniif sirii deebisan jira gabaarra jechuudha gaafiin isheen nagaafatte gaafii jaalalaati jechuudha anis immoo isheedhaaf nan deebisa isinillee yaada keessan koomentii irratti barreessaa fi jira ani kan nagaafatte anis yaada isheen na barreessisaniif yaada nani qabu yookiin immoo wanta natti dhaga'amu jechuudha kanani isheedhaaf deebisuu danda'u isin immoo koomentii jalatti yaada keessan na barreessaa gaafiin ishee maal jedha jaalalleen qaba ture jetti dura naaf bilbila yeroo hundumaa guyyaadhaan naaf bilbila biyya keessa jirti lamaanuu biyyuma tokko keessa jiraatu guyyaadhaan naaf bilbila dura iddoo naaf kennaa wal argina yeroo baay'ee ergasii booddee garuu amma erga turre booddee erga wajjin turre yeroo baay'ee erga wal argine booddee xiqqoo fi natti jijjiiramee jira anumatu bilbilaaf malee naan bilbilu anumatu eessa olte jira anumatu nagaa buluttee jedha malee inni akka duraanii san homaayyuu nagaafachuu dhiisee jechaa jirti jechaadha egaa እና akkasitti immoo wanti biraa malli inni qabu hiriyoota isaa wajjin yeroo baay'ee dabarsaa guyyaa guutuu dabarsaa dhugaa fi akka malee dhugaa iddoo anaa kennu caalaa hiriyoota isaa wajjin inni iddoo hiriyoota isaatiif iddoo kenna jette jechuudha maalidha amma dura iddoo kennaa fi dura inni bilbilaa fi dura wal argu boodarra garuu amma duraan bilbilu sanii dhiisee akka duraan ishee gaafatan dhiisee iddoo nama biraatiif kenna yookiin hiriyoota isaati isheerra caalsisee ilaalaa jechuudha egaa suusii akkasumas immoo suusii yookaan maal jedhama suusii jechuun afaan oromiifaati na dhugaatii dhugaa akka malee jechuudha ani yaanni koo jechuudha dursuma namni tokko nama jaalate iddoo namaaf kenna namaaf bilbila akkuma dura godhu sassii godha jechuudha garuu booda ramoo sitti jijjiiramee akkas gochuun isaa maalidha amma maal argisiisa in jaalate jechuun odoo jaalate akkuma duraanii san bilbilaaf akkuma duraanii san ishee wal argaa na amma immoo garuu iddoo isheedha kennu caalaa iddoo nama biraatiif kenna sagaleen naannoo kana baajaajiin garaagaraa deemaa jira namni naannoo kanatti argama waan ta'eef akkasiin jeenya abdiin qaba anna aduutti galagalee kan jiramu kanaaf harka mataarra gabaatee dhiifamaaf godha hundumti keessanuu gaafii isheetiif deebii akka kennitan abdiin qaba koomentii jalatti jechuudha yaadni keenya hundumtuu garaagara waan ta'eef koomentiin isin isheedhaaf barreessitan ishee akka fayyadu nan beeka waan ta'eef jechuudha እና እኔ አከ ኪያቲት ነምን tokko nama jaalate waa'ee jaalalaatiif viidiyoo garaagaraa hojjedheen jira kana dura laaltanii jirtu baay'een keessanis yaada naaf kennitanii jirtu jaalala dhugaa jaalala sobaa namni qarshiidhaaf yoo namatti dhiyaate akkam amala akkamii akka nutti argisiisu maal jechuudha okay amma namichi kun dura hin bilbilaaf beeki dura iddoo kennaaf dura isheedhaan wal arguu fedha amma garuu booda kanar isheedhaan wal arguu fedhu hiriyoota isaa wajjin oraa hiriyoota isaa wajjin tokkoffaan namni akka oolmaa isaa fakkaata isiniif galamiti namni oolmaa isaa fakkaata hiriyaan isaa iddoo gaarii hiriyaan isaa hanjijjiiramaaf fiigoo ta'e hiriyaan isaa namootaaf kabaja qaba yoo ta'e namni kun dhiirri kun shamarree isa jaalattee jirtu sanii kabaja qaba jechuudha dhiifama naaf godhaa sagaleen garaagaraa jira xiqqoo tokko kanatti deebi'aadha dhiifama naaf godhaa daa'imman akka malee bu'aa jira waan ta'eef daa'imman boochurraa fagaachuun barbaade maaliif sagaleen daa'imman yoo sana koppiraayitii ta'a waan ta'eef jechuudha inna dhiifama naaf godhaa iddoon qulqulluu miti
akka malee sagalee garaagaraatu dhaga'amaa jira jechuudha. Akkasinitti mul'atu abdiin qaba asfaaltirra jira waan ta'eef jechuudha. Gabaabumatti jechuudha yeroo tokko oolmaan keessa namoota baay'ee qoosa wajjin yeroo ooltan isinillee qoosa toltu jechuudha. Dhugaa isiniin jedhan amalli namoota nama hiriyoota keessan bira ooltanii fakkeenya hiriyoonni keessan kan baay'ee qoosa yoo ta'e qoosuun isaanii sun isinitti daddarbetti isinillee qoosa toltu jechuudha. Akkasumas immoo nama qubna gara nama waan hojii haasa'u nama cimaa wajjin yeroo ooltan immoo oolmaan keessan hin cima jechuudha. Oolmaan keessan cimina ta'a haamilee hojjechuutti isinitti dhufa jechuudha. Akkasumas immoo namoota suusii garaagaraa yookiin araada garaagaraa qaba wajjin yoo ooltan ammaluma isaanii isa fudhatan akkamitti yoo isin cimtuu taatan akkamitti yoo isin nama cimaa taatan amala dhugaatii yookiin immoo amala badaa sanirraa nooriyaan kun nu barbaachisu jettanii irraa fagaatan malee hiriyoota keessan dhugaatii dhuganiif iddoo kennitanii to'an isaa wajjin ooltan taanan amalli keessan hundumtuu akka amala isaaniitti gara amala isaaniitti jijjiirama jechuudha. Gabaabumatti namichi kun jijjiiramuu danda'a. Namni jijjiiramne hin jiru waan ta'eef jechuudha. Jijjiiramuu danda'a. Garuu maalidha? Namni jijjiiramuudhaafis yoo ofii isaatii fedha qabaate keessa isaatiitti jijjiiramuu yoo jiraate malee ofumaa isaatii lafaa ka'eetoo jechuudha. Ofumaa isaatii lafaa ka'eetoo hin jijjiiramu. Fedhii yoo hin qabanne namni kamiyyuu hin jijjiiramu. Fedhii jijjiiramuu yoo qaba ta'e garuu hiriyoota jijjiirate nama biraa waliin ooluu yoo jalqabu jijjiiramuu eegala jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti wanti nan isiniin jechuu barbaadu mucattii tanaan jechuu barbaadu ani hin bilbiliniif dhiira kanaaf hin bilbilini dhiira kanaaf bilbiluu dhiisii waan biraa laalu hiriyoota haaraa ilaaluu jalqabe ofii keetiif sababni isaatis ati yeroo hundumaa isa eegdee yoo isa akka inni si bilbiluu eegda taate isuma bilbilta yoo taate qilleensa garagaraan argattu garuu hiriyoota kee jijjiirte ofii keeti sammuu kee firii goote namni kan biraa akka jiru yeroo kamiyyuu dagachuu hin qabu. Namni addunyaa kanarra darbaadhuma hin qabu tokko yoo deeme tokkotu jireenya kee keessa seenuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sababni isaaf yeroo kenniteetoo ati itti aartuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu iddoo kee namaa kennite nama biraatiif kennite bakka barbaaddetti jechuudha. Firii taate sammuu kee firii goote jiraachuu ni dandeessa. Guyyaa guutuu isaa bilbilaa ooluu yookaan immoo guyyaa guutuu isa wajjin ooluu dirqama qabdu siin jechuun barbaada. Sababni isaatis yoo ati ofii keetiif iddoo ofii kennite namni kun naan barbaachisu murteessuu qabda jireenya keetii irratti. Sababni isaatis dhiirri kun yoo sitti dhiyaates yoo sirraa fagaates suma miidha waan ta'eef jechuudha. Namni tokko sirriidha. Iddoo nuuf kennee iddoo nuuf qaba ta'ee iddoo nuuf qabaatee namni sun dhugaa nu jaalatu taanaan yoo iddoo kennineef yoo isaaf yeroo gumne rakkoo hin qabu. Garuu yeroo inni iddoo nuuf kennine yeroo nama dhugaatii dhugu yookaan immoo hiriyoota isaatiif iddoo kennu ta'e faayidaa siif hin qabu jechuudha. Kanaafuu sarara fagaattee jireenya haaraa jiraachuu ni dandeessa siin jedha hiriyaatiyya. Isin immoo koomentii jalatti jechuudha sagaleen naannoo kana jiru akkasiin jeeqaa jiru abdiin qaba. Irraa fagaachuudhaaf yaaleen jira garuu konkolaataa garaagaraatu jira daa'imman garaagaraatu jira akka malee nama jeeqaa jechuudha naannoon kun. Akkasiin jeeqaan jira abdiin qaba. Amma naaf danda'amee irraa fagaachatan jira jechuudha sagalee garaagaraa nama jeeqan irraa. Ani wanti ani siin jechuu barbaadu isaaf hin bilbiliniif yeroo kanatti jechuudha irraa fagaadhu amma inni jijjiirame ofii isaa sitti argisiisu jechuudha. Yoo jijjiiramuu baates immoo ati jireenya biraa jalqabuudhaaf murteessuu qabda bakka gonkumaa jechuudha. Namni tokko sitti jijjiiramee jira already wanta kana booda argitu hin qabdu. Dhiirri kun jijjiiramuudhaaf yeroo itti fudhachuu danda'a. Tokkoffaa immoo walman isaa murteessadha jechuudha. Nama gaarii waliin oole namni nama gaarii ta'a nama badaa waliinis oole namni nama badaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanti ani siin jechuu barbaadu gabaabumatti jechuudha. Oolmaa kee jijjiiri murteessi irraa fagaachuudhaaf isaa bilbiluu dhiisuudhaaf murteessi. Sababni isaatis dhiirri garaagaraatu jira. Dhiirri jaalala dhugaa beeku hedduutu jira waan ta'eef jaalachuu ni dandeessa jechuudha. Gaafa inni jijjiirame innis jireenya mataa isaa jiraachuu ni danda'a yookaan immoo akkasitti illee itti fufuu danda'a jechuudha. Wanti si ergixanyaa ittiin taatu tokko hin jiru jechuudha jijjiiramuu isaatitti.
Inna viidiyoon irratti qabadhee dhufe kana fakkaata akka jaalatan abdiin qaba barumsa garaagaraa akka irraa argitan jechuudha naannoo kana sinjoo akka gootan abdiin qaba akkasumas immoo isinillee yaada mataa keessanii koomentii jalatti barreessaa fi maaltu akkasinitti dhaga'amu dhiirri tokko dura hin jaalata ture amma garuu irraa fagaatee hiriyoota isaa isheedhaaf dhiisee hiriyoota isaatii wal arguu fedha hiriyoota isaa wajjin dhuguu taphachuutti itti tola waan ta'eef ishee irraaffatee jira jechuudha dhiirri kun gonkumaayyuu እና ዱርሳ ጋሩ አካሲን ቱሬ ዱርሳ ጃላላ ቀባብ ዱርሳ ኢምብልብላፍ ዱርሳ ይሸዳ ወለርጉ ፈዳ ኤጋ ያን ከሰን ኢራ ከናፍ ቀብዳ ያን ሲን ኢራ ከናፍ ቀብዳ ማለከተኤ ኮሜንት ጀለተ በረይሳ ፊሲን እንጀዳ ኦልማ ጋሪ ነጋን ቱራ